Dafnee mul'ifnee faarfattoota baay'ee jiru gara sanatti adeemna. Nama jalqabaa Boshaashoo. Harka rukutaafi. Boshaashoon sitti iyyuu ni muu anuma dubbataa jedhanii mee dubbadha. Wangeelli seenaadha. Seenaa tokkoon dubbadha. Waggaa 47 har'aa akkabaabii natti fakkaata. Ijoollummaa kootti biyyatti amannee otoo jirru akkuma silaa ni kun dubbate lukaan sa'aatii 10 ganama kaanee halkan keessaa sa'aatii 2tti mana isaaniitti galle waldaa waaqeffachuu isa jalqabaa ijoollee waggaa 7 ta'een jechuudha. Dhaqee waldaa sana keessa bulee akkuma mucaan sila dubbate haati isaanii daabboo nyaannu nu laatanii futfuttii wayii kan dhugnu nuu kennanii waldaa sana keessa buleen galee garuu lammaffaa achitti hin deebinee biyya keenyatti simanne abbaan koof jaarsi tokko abbaan bisaa kan jedhamu waldaa fudhatanii dhaabbatanii biyya keenyatti hojii wangeelaa jalqabu. Obbo Kuusaanii nama salphaa miti. Yeroo isiniin jedhu abbootii amantiitii as bahanii waaqayyoon nuuf haa kadhatanii obbo Kuusaan gaafa jedhanii konfiraansii irratti yeroo waamanii jaarsi achi baheedhuma waa biraan dubbatu. Yesuus jibicha koo jedha korma gaafa filaa keessa deemiituma dhugaa gisee jedhu seexanni gamaa garasii dhuga. Dhugaan sinitti dubbadhaa faanaaraa sin dubbatanii kadhannaa biraa sin kadhatanii Yesuus koo jibicha koo korma gaafa filaa keessa Bulaakoo durbaa fudhee dhaqee cimaa tokko seexana keessa baasee halkan na waamanii finyoodhaan hidhanii mandara tokko nama 180 malkana tokko amansiisnee bushineerra. Mucaan kuni lafa wangeelli bara sana ka'ee seenaan lafa ka'ee waaqayyo waan baay'ee hojjete. Isa kan wangeelaan dibee, isa kan lallabaan dibee, isa kan nagadaan dibee. Bara sana anaan yoo hojjetaa wangeelaa ta'inaan jedhanii keessa nagashanii oolan. Garuu gabaa baheen dhadhaa nagadeen bu'aan argadhuutiin waan barii isaanii bituu gaafan jammaru gara nagadaatti na dhidhiibuu jammaran. Kanaatiifi obboleessi keenya Girmaanii seenaadha. Seenaa waaqayyotu isa keessa kaa'e. Amma namni baay'ee si bukkee dhaabates waan baay'ee argattes waan xinnoo argattes makiina argattes dhabdes inni hundumaa danda'u waaqayyo si bukkee. Kanaaf ani kana jala danda'een dubbadha rayyuu nan cimee 200 gaafa akkaawuntii baname gashee Ibbasadii nan dabala kuma 500 ishee kana yoo sitti tole naalaa yoo namni caalu jiraate moo dabarsii kenniif. Harka walitti buusaa waan shaashoo. Kuma 200 kanaan dura gumaachan amma kuma 300tti dabalanii kuma 500 nan fudhadha isa qofa miti abbaa isaatu nama seenaati jedhee eenyu itti dabaleen fudhadha kan jedhu shaashoo maablaan kuma 500. Isumaan finnaadhaan keessa malkaamuun itu tokko kuma 500 miliyoonii gochuun isin danda'a. Jiru jedhanii kun immoo keessa beeketti jira jechuudha argitanii. Kuma 500 tokko dabalee nan fudha ja'anis 700 miliyoonii tokkonis namni jedhe yoo jiraate 2-3 isin danda'ama tokko kuma 500 obbo Shaashoodhaaf fudhatanii galuudhaaf jedhu 2 kuma 500 kuma 500 2 obboleessa maturi jette kana caalaa turuu hin danda'u jalqabee fufuufin jedhaa ishirran deebi'a. Tokko kuma 500 namni biraan jiru kuma 500 2 kuma 500 egaa obbo Shaashoon bu'aniiru waan ta'eef kana namni harkaa fuudhuun sodaate beeku isaan dhaqanii arganiiru mana jaarsaa dhaqanii arganiiru cittuu yerariin waan ta'eef anachin geenye yoon ta'e coommaniin dhaqeeraa gammachuu gabbisaa dhaqeeraa qixxeessaa geeraa dhaqeeraa lafa isaan irra deemanii tajaajilaa turan nan beeka.
dhaqee tajaajileera. Naannoo sana baay'een beeka. Amma malee yeroo duraa iddoo baay'een dhaqee tajaajile warra Buduruqiyaa saba wangeela jaallatan, saba Waaqayyoon jaallatan. Baay'inni kun nyaata tokko jirachi maqaan isaa. Cumboo bareedaa tokko gaaf tokko biyya keessanitti fayyaa masaan fiteen amma inni gahu akka inni itti mi'aawu. 500 obbo Shaashoo maafan kenna gaa. 500 girmachi as kottuu kenniif seenaadha kun. Lama 500 obbo Shaashoof 3 kottaa fudhaa obbo Shaashoo. Siinis jiraachisee baga Waaqayyo kana si agarsiisee wangeelli karaa kee adarbuu dhala keetti adarbuu eebbifama. Ishi naafida isa kan ani moo amma siinan fudhadha namni jedhu namni lammaffaan amma obboleessa keenya bira dhaabanna wanta ta'eefi ani murteeffadheen dhufee 500 miti isaan oliyyuu gochuu nan danda'a namni jedhu. Seenaadhaaf waan isin ilaannu qabna. Kanaan immoo galtanii achumaan yuutuubii isaa bira isin geessaa iskaan gootu isa kana isiniif laannaa amma siidiin afeera waan ta'eef siidii fudhattanii yoo galtaniis ofuma hin bada malee waan itti dhaggeeffatanii jiru barreessaa bara teknooloojiidha. Kana iskaan godhattanii ittiin dhaggeeffattu. Namni lammaffaan an amma siin fudhadha namni jedhu daddafaa gaadharaa. Namoonni amma dhuftanii kaaseetii irraa fudhatanii yookiin eebba albamii asirra jira. Galgala sa'aatii tokkotti asirraa argatu. Ilkii keessanii iskaanii godhattu tiraakoon hundi asirratti isinii gadhiifama. Yeroo aadaa galtan kana ta'uun fudhatiin akka hin deemne duuba gaaddisaarraa dhuftanii nu fudhatu. Namni lammaffaan eenyu? An amma siin fudhadha namni jedhu egaa maatii seena qabeessa kun karaa biraa maatii kanaa wajjiniin hojii wangeelaa jiru hojjechaa jirra jechuudha. Salphaatti achi fageessaa yaada. Karaa isaaniiti wangeelli Horroo Guduruu keessatti kan inni babal'ate hojii Waaqayyo baay'eetiin kan hojjetame. Obboleessi kun immoo maatii kana kee namni baay'ee harkaa fuudhanii dabarsaa jiru. Nama kana bira dhaabannee maatii sana bira dhaabachuu ayyaana kana bira dhaabachuudha waan ta'eef daddafaa gaa namni lammaffaan an amma siin fudhadha namni jedhu keessa deemtanii maqaa isaaniis naa gaafachuu dandeessu. Nan dubbadha namni jedhu isaa dubbatu hin quufne 500 miliyooniin godhaa isaa olis nan godhaa 500 200 200 nan godha namni jedhu amma 100 ol. Tapha kana nan murama. 100 olan isin eega. Namooti 100 oliin kanarratti hirmaachuu barbaadan 100 oliin 100 jechuun waama tokko iyyuu miti amma si'an. Suufiin iyyuu meeqa taateetti caamaan meeqa taateetti. Dhibbaa oliin jedhee ishee 30 naa qabi ammaa fi bokaasa'uun isaaniinis beekaa lafa sirriitti Waaqayyo isaan eebbisu 100 fudhataniiru isaan eebbisu harka keessan olitti buusaa. Kennaa fi dhibbaa oliin namooti fudhatan. Dhibbaa oliin namooti fudhatan harka keessan daddafaa kaasaa jirtu. Beekaa macalcal jettu malee anuu isin argaan jira. Humnas akkasii qabdan beekaa humnas Waaqayyo isiniif ta'a. Mee dhibbaa oliin namoonni fudhatan. Girmaan nama keenya girmaan warra Finfinnee amanatee dhufe waan ta'eef gammachiisnee magaluu qabna haa gammadu. Yeroo kana keessa immoo sabi keenya ol bira dhaabachuutti beekamaadha waan ta'eef Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhibbaa oliin nan fudhadha namni jedhu daqiiqaa 5 tokkoon isiniif kenna. Shoo beekama. Kota. Anu duraan isin beekam kanaafan gara keessan hin ilaalum xiiqii fi tola siifa tolu akkuma maqaa kee siifa tolu eebbifama 400 fudhatan olitti isaan kun yoo jiraadha eebbifama Waaqayyo isin haa eebbisu. Ishi ammayyuu itti fufaa 400 500 200 ol daddafnee hirmaannaa keenyatti fufnaa. Bobadaasa sini wajjiniin jennee rabni eessa ture man Tullu Habiibiin mana keessan iyyuu ambootti hindaan qona nyaachiftanii
bagana gaannuftan kuma dhibba tokko nan fudhadha jedhan isaanis nama hojii waaqayyoo hojjetanii dabbo badhaasan baga jiraatan nu jiraadha isaanii hojiin tulluu habiibiin dhaqee tajaajileera mana isaanii bullee dabarre itti fufaa dhibbaa ol ariifidha namitti un baay'ee fiidii dhugaa yaa fidanii kanamo haaraa wayiiti kun immoo sila nabetta jechaera falmachaera beenna kees balkaamuus nama waaqayyooti arranan dubbadha kees malkee koo yeroo tokko waldaan guullallee hojii na dhaabsifteen dhiise miindaa guddaas miti yeroos 639 argadha birrima 639 na dhawwannaan kees malkaamuun na qaxarsiisee 5,500 na nyaachisaa ture manuma ta'ee nyaadhee tajaajila malkee nama nuun jaallannu dhabaganuu jiraatte qarshii 100 nu jiraat yaa jiraachisu waaqayyoon bayyuu dhala kee irra mana kee itti fufaa 100 seenaa dubbachuun gaariidha waliin irraanfannu dachuni bolente kota garjum keessanii qarshii 100 soddaan kota soddaani ka kostarii wante kostaru machaadamani 100 baga soddaata tan bage bifamtan waaqayyo sinaa eebbisu eshi 100 miliyooniin tokko sin danda'a girmaa afaan tokko iyyuu miti kun namootaaf galmeessisaa jiru warri dudduubaas jajjabaadha aizo warri hin darba teesseen abjootiin jedhe gaafa tokko sumatu laata maal isaanu jaarsi kudha isa warri kaan dhiisaa siniin jettu dhiisaasi macaafni qulqulluun horaa lafa guutaa jedha waan ta'eefi amma dandeessan lafuma guutaa jal jedha kan guddisu waaqayyoodha maqaan isaa ulfaatu olfa galmeessaa jiru isaani moo kinti kenna liqiin immoo hin danda'amu amma daddabarsaa obbo Daamxoo Amsaaluu 150 sho kotaame isa na fakkaatuun argadhe dhugaa waaqayyo isaa ba'e kun immoo ijoollee baga jiraatu eebbifame 150 Oromo ammayyuu sooroma waaqumti sinaa sooromsu dhugaa waaqayyo anumaan inni irraanfatinaa malee waaqumti sinaa sooromsu jedhee mani sin eebbisa itti fufaa namatti tola dhugaa 150 400 500 miliyoonii maduwaan maqaan dhaamiin jirti tama ishee maqaa dhoofne silaa girmaa nama makufti bakka hafuura qulqulluu miti maqaa dheedhe itti fufaa yeroon kakalla doraraa dhiisaa sinuma kolfisiisuu malee amaaf miti kun nola charka kaasaa jiru dhaqi keessa deemaa daddafaa dhibbaa olan waamaa jiram gubbaan jirtu namti dhibba laattuu qaxaleemtu ofii maamoo dhibba fakkaatti ijoolleen siyaanaa biifimti ishee abbaa 200 siyaanaa fakkaatti babbareedaa mataa asin babbareeddanii mataa'uun keessanii waan tokko dhugaa fokkiftanii mandeeminaa yoo dhabdan iyyuu bareedaa mataa maatii bogirmaa kuusaa bakka dhiifnuree sinumaaf inni sagantaa kan kottaa fudhadhaa gaatachuun keessan qarshii 100 kottaa lachuun keessan waaqayyo sinaa eebbisu kottaa eebbisanis ni kenna buleettii girmaatii atis kottaa buleettii keetii sure euda warra Amerikaan doolaarii 70 ture